Sanaan booda sararaatiyyaa bakkee fidattee sararaatiyyaan bakkee kifiliyaan jiru sanaan qassaalaan dudduubbee jira uffata miicciti. Seenaa mucaa kanarraa waan isin biyya Arabaa keessatti ta'aa jirtu dhageessan waan guddaa barattu jedhee yaada seenaa mucaa kanaa bareechitanii dhaggeeffachuu akka hin daganne. Nu hojjennee bulla beektaa sadaqaadhaan hin bullu si galee akka aktiivistoota jawaarammaa saroonni jawaara sirra kaatee giiftii waa arge kadhattee namni arraba nuti cabdee. Kanas har'a qabannee jirra. Mordoftoota fi jaallatamtoota keenya akkuma reefu isiniimetti amma manaan banuu jira. Kottaati nafna. Maal gochii dhufna ishee maal gochii dhufna maa inni fuula kee irraa kun maa inni dubartootaa nutti hima. Maakiin viidiyoon si dhoksaasa kana. Laqallaxiin iddoon kiisii laqallaxiin maal abbaa jaraa fidan laqallaxiin. Itoophiyaatti namni tokko du'uu yoo barbaade ogeessa fayyaatiin gargaaramee du'uu akka danda'u labsiin hayyamu mirkanaa'e. Of ajjeesuudhaafis seerri ba'e. Hanqanii lama tiktookii dhiisnaan tiktookiin badeera saniin jedheera. Bakka hanqanii lama waan dhiise badeera bakka tiktookiin guutuunsa. Warri uummata gabrummaa keessa naqe isini malee warri tokkummaa dhabe isini malee. Ummata Oromootii miti uummanni Oromoo tokkummaa qaba. Eda sa'aa 9:55tti sireen agartee caccabuu kaate nu jalaa jechuudha. Dadhabeen akka malee qaraatii qaraasee ka'ee rafee. Hollannaa lafaatiin nu Itoophiyaan ofirratti hin beeknu malee rakkina guddaarra jira mala amma. Dhugaa rabbi akka addunyaa taasaa maara wanti kun. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu akkam jirtu jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatii oraa. Har'as deebinee walitti dhufnee jirra. Har'a viidiyoo keenya har'aatiin waa danuu laalla. Viidiyoo dhoksaadhaan amma yeewwanaa dhokfamee jiru laalla. Achi yoo hafe immoo viidiyoo nama dinqisiisan laalla. Achi yeroo kaan immoo viidiyoo akkaataa Itoophiyaan keessa jirtu amma ni ilaalla. Viidiyoo kana harii immoo yoo kan ilaaluu barbaadan hamma viidiyoo dhuma isaatiin wajjin jiraachuu akka hin daganne fataa sanaa jettu namni isin dabbaraa jiru immoo dibbartii keessan achi kaadha. Achi. Dibbartiidhaa wajjin anaa wajjin turamuun baay'ee jabaata. Maaliif jennaan ani immoo bakka fataa sanaa beektu miti. So viidiyoo kana immoo laayikii gochuudhaan jalqabna. Look at this. Somebody come look at this. Warri amma TikTok irratti agartanii hiiqaadhaa ምናምን qabriyaadha hiiqaadhaa dhageessanii misin hundi muudii namaa dhiisaa muudiin tun toleen caatiiti agartanii hiiqaadhaa sifirraa dhiisaa nafuudhi sifirraa dhiisaa. Wuy jiruu sana jiraachuu danda'e hiiqaadhaa. Warri uummata gabrummaa keessa naqe isini malee warri tokkummaa dhabe isini malee. Ummata Oromootii miti uummanni Oromoo tokkummaa qaba. Uummanni ammoo bilisummaa ofii dhiigaan fidee isinitti kenne ofii waliin deemtanii wal jala deemtanii dhimma uummanni isinii kennan deemuu dadhabdanii ammoo har'a eegalu sana godhe eegalu kana kuni hojii teessanii waliigala gakkoottaa akka tokkotti yoo isin dirsa wal taatan malee bilisummaa wal ijaamuun jiru. Ammas ammootu akka duraanii sanitti. Tokkoon dammeeffannee ofnaan uummanni achi hin jiru. Haalli isaa ulfaataadha. Maaliif? Nuti nama ol baasuuf gabbuusuuf hojiin teenna. Yookiin tokko ol buusu tokko gabbuusu miti. Bilisummaa ofiiti, walabummaa ofiiti, birmadummaa ofiiti. Wanni uummata keessa jiru kana kan garaagarummaa fidaru jiru. Haadha keef abbaa keerraa dhalatee siif homaa kan hin taane obboleessas obboleettii kan siif hin taane eenyudha? Haadha keef abbaa keerraa dhalatee homaa kan siif hin taane. Haadha koof abbaa koorraa dhalata. Kan homaanaaf hin taane hin jiru hundumti isaanii iyyuu naa ta'u. Gaafficha deebisu. Haadhaaf abbaa keessan irraa dhalatee kan waasiniif hin goone. Anuma wanti biraa jira deebiin karmaa miti. Akkana jaalalaan akkatti hammadhee kee miskiinota wallaahi. Wuy sitti asaazinu. Wallaahi garaana balleessan suuraa waggaa meeqaa fiddanii jechuudha. Miskiinota wallaahi. Namni sun eenyu akka naaf ta'u maal akka naa ta'ullee osoo hin beekin qabdanii olii gad deemtan garuu. Miskiina. Osoo qaalimaa kiyyatee maaltu dhufame? Silaan silmaa'u. Suuraa ramziiti qabanii deddeemaa jiran bara harkitanii miti.
osuma yoo jaalallee xiyyatee maal akka dhufuufi qoy fakkeenyan jeebar aslan mucaanii jaalallee xiyyaa miti garuu osuma jaalallee xiyyatee maaltu dhufa qoy akkasii bar Okay, no problem. Okay, no problem. Okay, no problem. Eenyu gargaaruuf በቃ አበሻ አይጥመድ ግጀት የጀረሱን ዱጋ አረብቻ በቃ ኡመኒ ኬኛ ሲንቀበቲን ኡመኒ ኬኛ Saudi Arabiyaatti dhaladhee guddadhee asumaan immoo Saudi Arabiyaas Egyptis Sudaanis biyya kana sadiinuu deemee jira jechuudhaan ani afaan shan danda'a afaan Arabiffaa afaan Oromoo taane afaan kiyya tole afaanuma keenya irraan yookaa kam jirtu ijoollee mana teessanii daawwachaa jirtan akkamii nagaa jirtuun jedha afaan Amaarifaatiinis immoo እንዴት ናችሁ ልጆች ደህና ናችሁ በየቤታችሁ ሆናችሁ ኦቢኤን ጋር የምትመለከቱ ህፃናቶች ደህና ናችሁ الاولاد اللي مشاهدين في البيت كيف حالكم انتم كويسين تمام وانا كويسه كمان how are you in your house in your home you're watching OBN Gami TV afan shanafatin mo bin viewer afan Frenchisi afan Frenchimo afan shanafakiya amman baracha jira baayima perfectimity nani ala kanafu bonju sinin jira nu shani miti inni tokko yunur ka bada jira amma mucatiin garuu bijaayee biyyeessaa fakkaati Somaaliyaa fakkaatu ወይ ጥሩ ተናገር ወይም ዝም በል Itoophiyaatti namni tokko du'uu yoo barbaade ogeessa fayyaatiin gargaaramee du'uu akka danda'u labsiin hayyamu mirkanaa'e. Sanyii dhiiraa arjoomuu, kutaa qaamaa arjoomuu fi du'a ogeessa fayyaatiin deeggaramee du'uu kan hayyamu labsiin bahee mana maree bakka bu'oota ummataatiin mirkanaa'eera. Kaffaltii malee kutaa qaamaa arjoomuu fi sanyii dhiiraa arjoomuun akka danda'amus labsiin kun mirkaneesseera. Duudhaafis seeratuun baajira haa ta'u Jiruun gisee akkam nama sadoo jahan maayini naa kaarume sun jiruu tana waan si ajaa'iburraa jiruu tana natti addeessaa ani moo miliyaa takkaafitu qaalam adulaalaan harkaa addunyaan guutuun dhaga'uu qaba sifin hima addunyaan guutuun dhaga'uu qaba maal akkamitti ergaa fudhatan Animo, lafana dura bitamte natti gurguranii deebi'anii ammas na duuba amma ummata sana kan godhu deemtare ummata sammoo nu haa deemaa goonaree addunyaa irratti gadhiifneen ta'a gargaara innan nu gargaara obboleeyyan kiyya na gargaara jee ilmaan Oromoo ilmaan abaabuu ilmaan abaaboota hundee lambii baasan jira na gargaaruu qaban hundee lambiillee mana naa kan nuti danii noo dirreerra baranta. Ijoolleen durbaa gisee akkas taatu maal isinitti fakkaata? Yaada keessan kennaa koomantii irratti. Baradhuu dubbisii jedhu maaloo na gubaniiru akka itti na jibbisiisaa jiru barumsuma jibbee maduufanii. Utuume hunduma saafaa teenyee mafaa barannatee akkam godhu. Ammani barumsa kana biraas gubadheera manaas na gubaniiru keeneeruma dhugaa. Mana ammoo akka isaa itti na eeganoo waa'ee bilbila haasawuu dhiisiiti. Itiyoo Telekoomiin akkam meesejii bilbila kee irratti erga jedhu. Eewunni immoo borborii sin fuudhanaan jechaa jira. Kottu kaaneeru na. Isaam nan gubadhe. Prank! Yes, sin argadhe abbarras. Siiniim sana abba prankii gochuudhaan akkasitti naasaa oolee dhuguma dhiina ajjeesu dhufaara laa kunoo. Jedhi gaa walii bilbila yooni jiraadheef siin bilbila. Hunda isaa tokkoon dhageera. Dhuguma seeti miti gaa. Borboriinsi fuudha siin jedhee. Piraankiidha maabba. Intala nanameeti. Innit waan garaa keeti goote raawwattee piraankiidha tukuni maaloodhaan jedhee man. Lakki dhugaa abba piraankii jechuun sobadhaami beekaa mana akkasitiin haasaa ture. Miti. Sheekana maaliif fiddee dhufteera yaabba? Sheekana moo? Elaa saganaaf. Dandeessa.
Ijoolleen durbaa mala maltii ergasii jennaan soban se'a bakka bareeraarra har'aa amaneera. ለጠለጢን እንደውም ኪሲ ለጠለጢን ማለት በጀራ ፊደል ለጠለጢን ችግር አለው ይጥልቀለጡ የለ ማዳም ሰኒ ተለጣለጡ ረከነች ተለጣለጡ ወያበር እንዴ ኦፍ ኮርስ ይሄ ፈረንጅ ስታይል ነው ፈረንጅን እርግተን ኦሮሞ እዳል እንደሚያመም ያተረጪስ Safummaa jechuun kun bar jaalala ifaan billisaa jedhama jechuudha. Kun jaarsa jaarsa. Safuu jechuun yoo haraama daladdee safuu. Moototiin Afrikaa wanni aangoo irraa hin buuneef haga umrii aangoon qabatiin dura sirnaan waan nyaanne sirnaan makiinaa bareedan oofne mana gaarii keessa hin galle makiinaa bareedan yaabbanne gaafni jarri kan argachuu eegalan gaafa aangoo irra bahan. Gaafni jarri waa nyaachuu eegalan uffata gaarii uffatoo eegalan makiinaa oofuu eegalan gaaf kana namni kana keessa isa harkisee yoo mala kulmootii hin ta'e malee eenyu harkisee baasas keessa biyyoonni Awurooppaa fudhatte inumaa aangoo irratti mindaan nyaatan hin tuffatan. Ustaaz sirriidha bakka ustaaz sirriidha. Angaruu poolitikaa isaa keessan garuu sirriidha garuu haasaan. Sharmuuxitti deemsilaa je'eenii jira. Shanyii facaasan magartu ibsaan. Shanyii gizee akkasii facaasan magartu sanirraa himalee silaa harargee teenya tana taate harargee jaamboo haattee nama keessa caceetu sana silaa taate. Qaata yaabatu sharmuuxitti naammu hawuddu si kaayee badii asii ate akkana taataa jee qaata wakabaatu mee ishuma tanaa asirratti ni kaarraa eeke jechuudha. Ibsaa jechuun ibsaa shanyii facaasan magartu. Feetan aduu taaltan feetan gatu taaltan akkam je'emma dura. Video ishii yoo namaa hojii raftallee fidaa jiran waan feetan fidaa jiran isiin dhiisu. Isin naguma gubattanii naafi ibsumaa fi makii walitti neeyinettanii gubattanii rakkachaa jirtan ummata bushti ummata buda ummata jiru teessan daboolee jiru namaa daboolee yaa ummata sheeyxaana ummata naman feene yaa ummata horii na dhagaa wani isin himaa. Ibsaa fi makii walitti neeyinaa adda baasnaa jettanii warri wakabaa tuttumtan kunii irraa gajjiyaa irraa qannifadhaa xiqqo. Wallaahi ibsaa makii dhiisun jiru. Makiin ibsaa dhiistuun jirtu naguma isin gubachaatu mooltan yaa ummata budaa ummata sheeyxaana naguma gubattan naguma ibidda fitti qabsiistan wallaahi laazim bar waan isin neeyinee qabdanii bar namni wal jaalatte tokko lamee wal jaalatte kam qindiidha lamee wal jaalatte qindii waan taatanii fi isin naguma hubaan tuminaa hedduu seentanii hin qaanyayinaa ummata budaa silaammaa hargee keenya taate aboonaa si kaayee badii sinaa muka hudduu si kaayee nama sakacana nama jechuudha isin jechuudha nama miti dhalaa ajaa ifiin beeynetutu gabbee nama arrabsa dhalaa ajoowitu dhalaa wasaka dhalaan takka niifi waan ifiitu hin beeyne bargabbee ani ganaa makiidha akkasin ta'u makiidha sagaleen ta'u if beeytanii isin wasaka namni balleessin ni jira ta'ibsaa dura ta'ibsaa achi dalagu jirtiin tatetun maal godhu jirti mee dhiira hajjin ol bina jirti. Tana hunda ta gode jaalalaka isin waan feetan ja'aa feetan olu taalaa feetan gatu taalaa malee ibsa makii dhiisu hin jiru. Shanyii facaasan magartu ibsaan shanyii facaasan magartu isin immoo iddoo dhaabbaddaa. Waa'ee isaan hundibu ummata garuun arrabsin. Ummata yeroo arrabsitu ummata budaa ummata maalii gizi jettu ummata guutuu isaa walitti arrabfamaa jira gati ta'ennaan ummata arrabsina. Ummanni arrabfamuu qabu bakka ummatatti hin bu'ina. Wannan sitti barbaade yaa'u ajanda amma deemaa jiru kanarraa si galee waan tokko haasa'uu billee bargaane garuu dammoo uummanni illee beekuu qaba jedhee galee. Nu madaalatteen yaadda? In madaalu immoo baruu qaban jedhee teenyummaa jedhu. Yoo waan ati jette hundi hin ta'a. Wanni isin hin jedhu wanni atillee caqasuu barbaadu uummata kanaallee jechuu barbaade maal si fakkaata? Xiqqeessuudhaaf yookiin akka hojjaan baanuuf waa hedduu goggola namni miidiyaa kana gubbarratti akka argaa jiru si galee waa hedduus waan ati hin godhin waan isin madaalle maqaa kee balleessuuf si xureessuuf waa hedduu godhaa jiran waan akka viidiyoo fa'aa zamana ammaa kanaan miidiyaa gubbarraa buusanii googilii gubbarraa buusanii isaan fa'aa akka jedhanii maal jedhanii ol gadhoofan jaarraa kana keessa eessaa akka dhufe viidiyoon sunniin zeeroo soyixee argachuu dandeettu keessatti waan akkasii fidanii uummata kanaan muurii qabatudha yookiin dammoo hamilee keessa cabsuu barbaadan jira si galee innaan ammoo waan isaa irraa waan sitti hubuu barbaadu jira maal si fakkaata makuush
እንኳን ቪዲዮ ፌክ ያከና ከና ናፍሱ ጃምባስ ቱሚቲ ወነ ድቤው ፋሚሊን ከንጨቡ ሚቲ ቪዲዮ ሀገ ሳምቤው ከሞ ቪዲዮ ኡጋዩ ዮ ከሩፌ አስረት ሚዲያ ካራቶ ለገልሲ ኦ ፈንታዩ ናፍሰ ከጃምባን ቤኩ ባባ ገሌ እና ዋንት ጥቆ ተናፊ ሚቲ ሰኒፊዩ መታን ከንከ ዮሚዩ አባ ፌተ ጀለታ ከመታ ገሪን ቀባ ዋን ጎዱ በርባዱ ጎድ nam tokko sakka sindriqisiisne hidhee mallee kan kenne galee akka feete ta'e saba keetii waan barbaadde ta'e sagalee ta'e waan yaaddu kamu godhiif garuu ammoo waan ati barbaanne godhi jedhanii ebeluun tokkocha akka sindriqisiis godhuus akka hin qabne sittiin galee ummanni kun si jaalata. Sammi kun si jaalatu waan badaallee qara sirratti dhagaa'esi malee garuu ammoo fakkeessaadhaan waan xixiqqoo akkanaa kanaan hamilee na si cabsuudhaaf naamin akkas si goona miidiyaa kanarraa si balleessinaa maali mana si galchina ewelu jedhanii haasa'an kana jechuudha dhugaasitti maal takka irraan kaatiin gurrallee ittiin qabin duuba dhiis waan ati jabbuu taatee har'a masirraa qaaqan malee sila atin jajjaba nama jaban ta'ini namni zinatti dawwalina kana man dawwala difa waan sinjar sila tar ruguma sittima jajjaban ta'ina nama jajjaba ta'ini ti yokin umman jalal umman kun si qabu sigani hinaaf waan akkana godhu danda'a sigale sila harda atina masanin ta'ini namni kun olkay kanatti waan atin godiniin maqaas tureessuuf tokko godhuudhaaf iyyaalu tura kanaafuu makuush ati yoomiyyuu hamileen siraan hin cabin okay mikinaatuma dhibbaan dhibbatti si aman waan badaas akkatin godhu hedduubbee ittiin siidona akkas ta'uu qabda jedhee yaada abbaa feete qarqar abbaa feete dhiisi namni kamu jiruu teetira murteessuu danda'u abbaan fedhe si galee Oromos waan keessaa dhalatteef dhiiga kee waan ta'eef jaalattee itti amantee goota. Kana beekuu qaba si galee uummanni kun. Annaa makuushi hamileen sirraa yoomiyyuu wannan jedhin siin jedha ishee. Abshir sa'aa kamittiyyuu waliin jira si duuba jira. Mana moonna sitta kan daga hamne sinne chorbada akkasi beeku qaba manni kunillee wallahi jecha si qabu naan wallahi dhugaa manni Oromoo kabajaa guddaa qaba waasitti waame nama waa'ee kee beeku kabajaa guddaa qaba kanaafuu keessaayyuu ganda keenya garuu geetitti wallahi bisiin booda baale garuu geetitti ummanni baale wallahi simbono dhugaasitti maar dhallee burullee arsi garuu geetitti ishee simbono galatoo maanillee hedduun isin jaaladha beekuu qaba thank you sir kaa jedhi taphallu kanaafiyyuu ati amma hunda jechuudha takkitti ilma harargee takkitti ilma baale ati dhiiga lama qabda jechuun sadaffaa Oromoo dhumate dhageessa geemi haa taphanne rakkoon hin jiru hin taphanne ofiis tummaan hamileen sirraa no ani yoomillee hamileen hin cabdu shi yaadiin hamilee akkasii qabdu rakkoon akkan si beeka anillee akkasuma ta'uu qabda ammallee yaa abshir kuma dhugaan jiru kana jarri keessoo galtanii wal keessa galtanii jaasaa jaraa teessanii gaggaragalchaa ooltanu dhiifadhaa bakka achumatti dhiisaa baqqaasan dhiisaatii bakka gara jireenya keessanitti gara jireenya mataa ofii keessanitti deebi'a
dhiisaa bakka waa kan namaa bukeessu dhiisaa. Kan keessan gizee sin bukeessi kan namaa gizee sin bukeessitan o keessan gogee hafa. Dhiisaa bakka haafu. Eda sa'aa 9:55tti sireen agartee caccabuu kaate nu jalaa jechuudha. Dadhabeen akka malee qaraatii qaraasee ka'ee rafee osoo na baatanii deemanii quban qabuun jedhaa jiraan. Kanuma siree irraa sireen akka nu daddarbattuun arkee rafiitti dadhabnee eega sa'aatii saniitii mataa nu dhukkubaa jira. Bakka garii gartanii gara awwaaree kana masjidatu caccabe. Magaaluma Finfinnee keessa jechuudha. Egaa rakkoon akkanaa kun mee eessumaa dubbiin akkanaa kun dhuftee maalitti dubbiin akkanaa kun jabaattee as geessee ka jedhu osoo silaa wajjin ilaallee dubbii jajjabduutu as deemaa jira. Namni toobatu mul'ataan jiru balaan immoo gartee dhaabbataan jiru. Namni gama rabbii deebi'u gartee mul'ataan jiru waan isin dinquu fi isin ajaa'iburraa jechu mee maal taatayyaa jarana gama rabbii as deebi'aa jennee masjidatti lallabaa oolle. Namni silaa maasiyaarra jiru boo'ee toobatee aboo warri kaleessa salaataa turtan immeellee rabbi nuu kadha. Aboo yaa rabbi waliin nu araarami jedhaa gama rabbii deebi'a. Warri kaleessa muuziqaa dhaggeeffattan rabbi sodaadhaa quraanatti deebi'a. Warri kaleessa qullaa deemtan rabbi sodaadhaa hijaabatti deebi'a. Warri kaleessa ikhtilaaxaan dhiiraa dubartii wal keessa teessan rabbi sodaadhaa wal keessaa ba'a. Wallaahi osoo isin wal keessa laaqamtanii teessan rabbi walitti cafaqee yoomal qiyaamaallee kanaan nama kaasutu mala. الناس يموتون على يبعثون على ما ماتوا عليه المنا ما وان الرد إسن الركا فما قوبا قباد آكل أكا كان كيتيتيف أكا هوريتا برباتشي سوى بوليين بريدا نمني ربي أكلي ساكنني علمي ساكنني ديني ساكنني إسلام سيقود نم ربي تكفر وجه والفكاتون قبدوات كربي تكفر سنو يو واللالو متاتي ديبيو قبا كربي ولا لسنو يو ديبي ربي براتو قبا كدقت سنو ديبي يادتشو قبا مالي أقلي ربي نو كنفكم مالي فأقلي وانم فيني الدنيا فاخرتي نجانم بافني ماتا قبليين كي نقها لك ديبيو نويا يو قد الديدو بين جباتو تاتي فلا تلومن إلا نفسك لبوكم كيمالي وابراتكم كومتين ربي سبحانه وتعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاتلوه إلى سواء الجحيم ذق إنك أنت العزيز الكريم ميلالي والربين جداجر والربين كان كيستك أراجر لالي دقفدو عقلي دان فرادو ربي صدادو Ekaa gizee hunda waazii nutti himamaa nu garuu dammaqaan jirru. Gizee hunda daawwaan hin godhama nu garuu achumatti rafnee jirra. Gizee hunda daawwaan hin godhama nu badii sana keessaa ba'an jiru. Gizee hunda daawwaan hin godhama nu sanuma mee haalatti jirru amma haalatti jirru irra deddeebinii haalatti jirru akkam of afattash. Anis isinis maasiyaa qabna bakka. Maasiyaa keenya kana immoo akkamitti maasiyaa sana keessaa ba'uu dandeenya isa jedhu bareechinii wallaaluu qabna bakka bareechinii of ilaaluus qabna. Alaikum hordoftoota fi jaallatamtoota keenya akkuma reefu isiniimetti amma manaan banuu jira kootaati nafna hundi keessanuu adaraa daqiiqaa muraasa booda daqiiqaa lama boodaan banee jira inshallah ya rabbi jee achi walagarra walarkaan keenya mana khiyaatoo hundi keessanuu akkanarraa nafni adaraa nageenya tura oromooti qaalii isin jaalladha. Meekaappiin akkasiin danda'ama? Natti himaa hin danda'ama? Nta? Wa peke yangu jamani, wa peke yangu huyu, wa peke yangu huyu, wa peke yangu. Jaalallaa jiraatu malee waa guddaa agarra. Jaalallaa jiraatu malee waa guddaa jaalallaa akkasii dhibame amma. Jaalallaa akkasiitu dhibame amma. Ati haadha faaxeeyyuu hin sodaattee ati dhiira maaliiti silaa? Bagan sodaadhe hin danda'u. Mee rabbiidhaatti ani faate tokko ati faate taraa kooti. Dhiirummaa kan koos akkasiirratti agarsiifadhu lubbuu koon balleessuudhaan. Hin danda'u nan sodaadhe. Sanatu jila naannottuu lafti nuti sitti bariitee jennaani lafti nuti itti bariitee yookaan horiitti lafti gujee nan horiin bakkee oola yookaan immoo hojii qabaatte immoo akka nama sakiraanee araqee dhuge jijjigaa deemta hin danda'u maaltu dhufa hin danda'u hin fedhu sana sodaadhes kalas wanti biraa wanti dhufu jira. Wanti biraa wanti dhufu hin jiru. Dhiisuudha wanti dhufu bakka
dhiisuudha bakka calluma jedhate namni si dirqisiisee waan akkasitti sin galchuu dhiisate mujjee koo. Sagantaa keenya har'aatiin sagantaan waan guddaa laallu keessaa sagantaa isa kana dhugaa rabbicha waan isin biyya alaatti taate akkasiinitti taate akkasiin immoo itti amma yawwanaatti jirtu bareechaa dhaggeeffadhaa achirratti bareechaa nootis qabadhaa dhugaa rabbicha waan irraa barattan waan guddaatu jira. Sanaan booda sarraatinyaa bakkee fidatte sarraatinyaan bakkee kifiliyaan jiru sanaan qassaalaan dudduubbee jira uffata miicciti yaa jamaan hundaaf gorsa ta'a bareechaati yoo lubbuu rabbiin baase malee wanti bo'u hin jiru. Anarra waan ga'edha kun. Booddee asumaan sarraatinyaa hindiiti kan taate sin beekuun barreeffama akkuma qaldiitti barreeffama eejensii barreessee yoon kan maatii kootii barreessee kenne. Isin na qaqqabuu hin danda'anu jedheetan kan eejensii barreessee kanaan. Afaan beeka garuu bakka biraa hojjetee keen dhufe atee sanaan jettee sarraatinyuma akka keetiitti arginatti cufattee guyyaa 8 jedheen bar kanatti naa bilbili jennaan fudhattee calaa jetteen harka kalasisiidhuma bira taree isiinis naaf fudhattee deemtee ijoollee lakkoofsa jedheetan dhiisee rabbii koo. Hamma kana nan salaata nan boo'a gara rabbii kootti deebi'ee jechuudha. Halkaniif guyyaa irra waqtii rabbiirra dhaabadhee jechuudha. Booddee kanuma namtichi barriyaan koo akka silkii kana haasee afaan arabaatiin haasee malee diqqoo afaan keetiin akka naasumni naan jedhe namtichi dhufee jechuudha abbaan baraasii. Sumaanan baroodha jedhee. In barriyaan abbaa isaas waan inni naan jedhu kan silkiin kun maanidheen innan kaasu na dubbisee afaanan kuwaasee na waamee maqaa kiyya waame maani rakkoon si mudate naan jedhu jennaan rakkoo nan gaafatini takkatu lubbuu koo na baraarin jedheen sa'aatii sana caammaa shorxaatiin jechuudha inni namtichi shorxaadha. Gateettii koo keessa kan irra dhaabatee afaan arabaatiin haasee naan jedhe. Afaan arabaatiin haasee waa biraa dhiisii hojiin barbaadu biyya koo qofa na galchin jedheen badiinaa nan jedheen afaanuma kootiin jechuudha afaanuma arabaa jiraatiin. Jarri waa tokko nan goone anatu hojiin barbaane natu badii qaban jedheen isaan ni jedhu kanammoo. Akka inni na sodaachisaa jiru sodaachisaadha namtichi naan jedhe eejensii Itoophiyaati wallaahi hin jedheen. Asumaan sa'aatii sana keessa oolleen bullee jechuudha. Eejensii erganii achi na baasanii amma kunoo alhamdulillah rabbil alaamiin nan gala biyya kootti na galchaa hojiidhuma sin barbaadu nyaadhu sin dhugu sinuma barbaadu nan gala karaa guddaadhaa taa'in karaa jiraadha jennaan na didanii. Gisee biiroon na geessee jedhu hundasaa tokko ni madhee qoloo riskii natti na ittee qaamni koo na ciccitee dhume jechuudha yeroo na gaggeessitu sana keessa. Nam tokko waa balleessee fi miti rabbiin harka mujrimaa nu galchin. Kana obboleeyyaan koo du'aayii walii godhaa bareechaatii nu warra biyya ormaa jirrus du'aayii nu godhaa. Bareechaa du'aayii nu godhaa isiniin jedhaa danda'ee isaan jiru. Afoonaan illaanaa jedhaa rabbiif rasuulii jedhaati. Namni yeroo jiraatu keessatti waa guddaa dabarsaa. Mucattiin kun immoo waan nama bakka wallahii waan bareechi garaa nama nyaatu dabarsaa turte. Nukaa kanarraa waa guddaa baranna jedhina nama sagantaan irraaf qabanii kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti sammuu walitti deebinutti.